Akkuma Oromootu waan usanii ilaalanii miti. Waan ija guduunfatanii bira dabranii miti. Waan irraa dubbatamuun irra jiruudha. Maaliif duumessi tokko hoggaa duumessa fidu yookaan duumessi san ni dabra, roobni ni dabra yookaan duumessi san rooba jijjiirama. Duumessi deemaa jiru kun maal fakkaate illee yoo laalle bareedaadha. Kana maalirraa ka'eetiin jaa ummanni Oromoo kun bara dheeraaf gatii guddaa kafale. Ummanni Oromoo ilmoo isaa itti dhabee qabsoo bilisummaa jiruu jireenya isaa itti dhabee kaan lubbuun achi buutee dhabamtee kaan du'ee awwaala dhabee gaarran Oromiyaa cufa keessatti mataa isaa lafee mataa keessaa shimbirroon mataa dhuyde shimbirroon bishaan dhugaa baate. Garii kamana hidhaa keessatti bifa adda addaatiin dararamee biheedha jechuudha. Kan hoggaan joo maal jechuu barbaadeeti eessarraa kaanee eessa geenyeen waan if gaafachuu qabnu. Qabsoo bilisummaa Oromoo tan abbootiin keenya gaafa jalqaban qabsoo bilisummaa Oromoo ummanni Oromoo waan dhabe qaba, waan dhabe haa harkatuudha. Ummanni Oromoo waan qabsaaweef qaba, waan qabsaaweef saniif dhiiga isaa ganneqee lafee isaa cabsee mirga abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffataadha. Qabsoon bilisummaa Oromoo qabsoo ifirra irkannooti jedhamee umrii teenya hanga jirru akkasi beekaa turre jechuudha. Qabsoon tun arraa miti ka'ee galte kalee miti qabsoon bubbulte. Qabsaawaan tokko qabsoo guyyaa eegalu beeka malee guyyaa galmaan ga'u hin beeku. Haa galmaan ga'u Rabbi. Garuu qabsoon teenya akka itti ka'amee fi akka itti ka'ame sanirra jirti. Karam deemaa jirra, karam deemaa jirru jiran. Waan tokko ka dhoysuu hin dandeenye dhoysuuf yoo tattaafatan rakkoo guddoodha. Dhoysuuf yoo tattaafatan rakkoo guddoodha. Waan ifa jiru tokko ammoo halaallee agarru lakkiin jechuun cubbuudha jechuudha. Oromoon diina isaa tolchee beeka. Diina yerootii fi diina isaa diina Oromummaa fi Oromiyaa balleessu diina hundee Oromoon sirri beeka. Mootummaan amma jiru kun diina yerooti. Anaaf diina yerooti. Mootummaan kun Oromoo akka malee miidhaa jira akka malee fixaa jira. Akka malee godhaa jira Oromoo. Ganna 8 kurnan keessa dabarre kana waa hedduu agarree jechuudha. Ragaa hedduus ni qabna. Okay. Mootummaan kun fakkeenyuma ammoo fudhanne filmaatuma dheengadda teessan keessatti bakkoota ABO'n itti dorgome akka waan namni tokkollee baalan darbinii godhee warri kottee duudaa immoo parsantii 6 mo'anii je jibbanna ABO fi Oromummaa irraa qabu ni beeyna jechuudha. Mootummaan kun jibbanna hundee qabsoo Oromoo irraa qabu ni beeyna. Ammoo diina yerooti. Uummanni Oromoo jabaatiif irraa kaasuu danda'a jechuudha. Diina hundee waan hin ta'iniif. Warri singil faazaroonni ala kanaa galan jechuudha. Ka amma mootummaa kana jala hiriiranii jiran. Ka ala kanaa sababa adda addaatti deeme. Mootummaa kana jala maxxananii jiran waan isaan guyyatti Oromoo irra godhanni agarra. Shira isaan xaxanni agarra. Jibbanna isaan mooraa qabsootii fi qaroolee Oromoo irratti hojjetanni agarra. Kun maal garsiisa? Fedhii yerootii ja'anii, fedhii temporariitiif ja'anii ummata isaanii warra kalee wajjin waan biraa dhiisa, nama biraa dhiisa. Warra kalee wajji qabsoo godhaa turan, warra kalee rakkoo meeqa wajji arkaa turan hoggaa dabarsanii kannan agarraa jechuudha. Amma kanneen singil faazaroota ala kanaa biyya galee jechuudha. Dargaggeessa Oromoo garee 120 faa tolfate Oromoo miidhaa jiru jechuudha. Kara kaanitti adeebinu. Qabsoon Oromoo yoomii as diina wajji fira tahuu jalqabde. Qabsoon Oromoo qabsoo ifirra hirkannooti jenne sababa itti qabsoo tana jalqabneef ni beeyna. Waan qabsooyinuuf ni beeyna. Eenyurratti ka qabsooyinu ni beeyna. Yoomii as qabsoon Oromoodha
warra maqaa lafa Oromoo jijjiiree buzaamoo mo buzaamoo jedhu warra yaabbaataachin beeta mangist maqabbal allabin jedhu warra inyala ሃይማኖት ነው የምንታገለው አገሪቷ የኦርቶዶክስ ናት ጀኡ ከነ ወጅን ቀብሶን ኦሮሞ አከሚ ፍረተሁ ደንዴስ ወሪ ወጅ ፍረታነ ጀኡ ሁኖ ሰደን ከነ ኸይሳ ከሚ ወጅ ዳበተን ዋን ሰደን ጀሩ ሁላ ፈኻየቴ ወጅን ከሚ ወጅ ዳበተን ወኒ ራዱበኑ ዋን ኦሮሞቲ ወኒ ራዱበኑ ዋን ሰባቲ ቀብሶን ኦሮሞዳ ቀብሶን ኡንፋቲ ሚቲ ቀብሶን ኦሮሞ ቀብሶ ሰባቲ ቀብሶን ኦሮሞ ቀብሶ ኡመተ ኦሮሞቲ ቀብሶ ነምኒ ቶኮፊ ነምኒ ለማሙርቴይሱ ሚቲ ሀገዮም ሽራ ቀብሶ ኸይሶ ሆጀተሙ ሰበከነ ዶይፈሜ ዲነ ከለ ኢረ ቀብሳወማ ቱሬ ወጅን ፊሮማ ኡመቹን ኩን ኤይሳ ዱፌ አባኦ ዲኔቴ ፈረጅዴ warra amantii teenya babal'ifna nuti khaqite ol antummaa amantii teenyaatiin biitituun buluu qabdi jee warra gabbehee labsu warra hayyoonni isaanii lola naannawa amaaraa keessaa fuunee naannawa oromiyaa keessa babal'isuu qabna jedhu kana wajjin qaamni firummaadhaan uummadha jedhu diina oromooti jechuudha. Diina oromooti. Oromoon maaliif kaleerra qabsaawe? Lubbuun qeeroon lubbuun qarree lubbuun abboo fi ayyoo Oromoo 2014 15 16 17 18 maaliif caccabte? Eenyu firraa kaasuuf ture? Arroo eenyu wajji firoomuuf fiigaa jirtan? Yoo gartee warri faannoo tokkoof adeera ta'e tokkoof abbaa ta'e tokkoof ammoo abbaa biddeenaa ta'e ifa baafadhaa himadha hidda dhaloota waliin nu jira adda cituu hin dandeenyu olaantummaa amantii ortodoksii ta'e isaan ja'ansanii wajji qabsooyne biyyatan isaan harka deebifna jaa ummata oromootiif hima. Okay. Qabsoo teenyarraa harka fudhadhaa jettan gaafa feetan eenyu isin ka qabsoo teenyarraa harka fudhadhaa namaan jettan? Eenyu abbaa qabsoo isin godhe? Qabsoon qabsoo sabaati. Taphaa miti qabsoon. Gati itti kafale Oromoon. Gaafa feetan Oromoo gandaan adda diidan. Gaafa feete amantiin adda diidan. Wahuma OPDO Phiiphiin ganna 8 godhaa ture ganna 5 dabre kana godhaa turtanii jechuudha. Arra garuu san cufa gootanii ellaan dhumni keessan faannoo dhaggaluu ture jechuudha. Ummata Oromootiif ummanni Oromoo haati beekuu qabdu warri faannoo kun ummata Tigraay ka amantii takka wajji qaban warra ka seenaa tokko waliin himatan waan isaan godhan agarte jechuudha. Yoo dhufan ati gara laafina tokko siif hin qaban Oromoo gara laafina tokko yoo si dhufan si balleessuuf malee si balleessuuf malee nagaan si hojii jiraachuuf miti. Akkuma gartee mallee dhaadatanii ummanni kan alaa dhufee galchuu qabna jedhan tokkoon kee humniti amma qimdoo ettee yaatu tun Oromoodhaaf Tigraay daran genocide Oromoo irra gaggeessite jechuudha. Sirni Phiiphii Oromoo miidhee 100% I agree on that. Garuu Phiiphii hojii walloluudhaaf nyaapha fiddee Oromoon ficcisiisuun qabdu. Haga Finfinnee walji deemna. Haga Finfinnee wajji deemta. Haga Finfinnee wajji dhufta. Heega Finfinnee seentoo sagantaan ati qabdu maali? TPLF fi faannootu si wajji lolee Finfinnee dhufee Oromiyaa fudhadhu nuti Goojamii fi Gondarii fi Tigraay deebina siin ja'a. Yakki qabsoo Oromoo irra dalagamu jiru kun cubbuun qabsoo Oromoo irra dalagamu jirtu tun dhiiga ummata Oromootiif yaadanii hegaree Oromootiif yaadaniiti miti. Power struggle
ango arra akkuma gartee maraatan kiiloo 4 jiruu fi warri kaan itti adda fudhatetti jarri amma xindoo ettutunis anguma san fudhattee adda qoddattee taa'u fi jechuudha. Bilisummaan Oromoo abjuudhata. Waraanni bilisummaa Oromoo kanaaf qabsaa'e. Waraanni bilisummaa Oromoo dhugumatti bilisummaa ummata kiyyaatiif jee daggal Oromoo keessatti lafeesaa cabsee dhiigasaa gannaqee arra xindoo qabee fidee Finfinneetti ummata Oromootirra lola banuu deema. Kana sagantaan waraana bilisummaa Oromoo kana wanne waraanni bilisummaa Oromoo itti qabsaa'eef irra qabsaa'es. Kana wanni waraanni bilisummaa Oromoo dhiigasaa gannaqaa fi ture. Arra akkamit dhaabbattanii faannoodha wajjin tumsa uummanne Oromiyaa seenneettan. Ellan gaafa Wallagga baatti kasi faannoon Oromoo fixaa turteehu faannoo Oromoo fixi fincinaatu kaayettanii ellan duuba teessanii gaggeessaa turtanii jechuudha. San nama agarsiisa wanni jiru. As achi wanni jedhan hin jiru jechuudha. Fedhu abbaan biddeena keetii Amaarata, fedhu abbaan kee nafxanyaata. An dhimma Oromoo irraa hin haasawa. An ummata Amaaraa akka sabaatti rakkoo irraa hin qabu. Garuu faannoon diina ummata Oromooti. Inuma diina ummata biyya saniiti faannoon. Faannoon barta dheengadda morma ilma Oromoo murtee akka alaabaatti mukaffanniftee magaalaa isaanii geeffatte. Faannoon barta Wallagga baha akka jiru jim goote. Waan isiin gootelleedha irraa haquudhaaf saabunni isin hin binne hin jiru ala kana. Saabunni isin hin binne. Xiqqoolleen qaanfattanii. Lubbuun Oromoo akkami baargeenii siyaasaa godhattan. Akkami lubbuu ilmaan Oromootti dhiiga gannaysiiftanii lubbuu kafalchiiftanii faannoodhaan jaangoof qabachuudhaaf fiidan. Singil faajarootaan baana. Biyya keessaayis garee 120 tolfatee dargaggeessa Oromoo muttu godhu jiru singil faazarii biyya alaatii gale. Arralle ala kanatti Oromoo jeeqee ximjoo jee fiigee faannoo ganda keenya naquu deemu singil faazaroota. Maa gatteessanii ilmaan keessanii guddifanne. Tokkoon Oromoonni qabsoota narraa dubbatuuf dhiiga obbeleessaa obbeleetii adeeraa adaadaa eessumaatiitu ragganne qameechu tanaaf irraa dubbanna. Barreeffame keessan garii keessatti nuti adda bilisummaa Oromoo dabalamne bara 2004 jettan. Isinuu beebiidhaan madhalattanii waan Oromoo irraa haasa'uu hin geenye jechuudha. Waan Oromoo irraa haasa'uu hin geenye. Oromoon kana ragaa haa bahu. Murni ABO diina godhate akka diinaaf farrajee faannoo fira jedhu. Oromoon akkamiin laala? ABO hoggan jedhuan dhaabaan baana. Not individuals. ABO nama tokko oli. ABO nama dhuunfaatii miti. Akka amma duratti Abiyyi maal jeessa warra tokkoon Tuutna kaashoo jeeni ijoollee maxuutna kaashii tana garta ijoollee qaama isii guddise nyaachaa jirtu tana qaama isii guddisarra diinummaa labsitu tana qaama isii guddiseen ergamtoota diinaa jechuudha ergamaa faannootiitu ergamtoota diinaa je'ee quba nama laataa jechuudha. Yoo aangoo barbaadan Ammo jollo jirtan kan hojii maana so inere faannoo kaabaa fiddanii uummata Oromootti irra genocide gaggeessuudhaaf kafoolachaa jirtan. Siyaasaan jibbannaan taatu. Okay? Mana hakimaa dhaqaa. Jealousy diagnose hinaaffaa amma dawaan argamteef jedhan. Amma hanguma dargaggoonni ABO nama gabbaase filmaandi fedhu ajiraatu fedhuun jiraatin. Okay? Haguma gabbahanii miidiyaa irra mul'atanii dudubbatanii fi bilet pressure keessan hanga mataa keessa isin face. Haga onneen isin dhaabbattu takka. Abalu diina hojii dalaga. Abalu maali hojii dalaga. Ati yoo diina hundee Oromooti hojii dalagu jirtu. Barre Phiiphiin dufka qabarattish jennaan kufte. Ati yoo diina
Allola amantiitiin gaggeessa ummata amantii biraa deemuuniin belleessa kajoo ati kadhaabbattu. Diina siin hin jedhamne akkamiin warra biraa kadhaabbate